qonnaa irra jiru isaan hin ilaala jechuudha. Asii aramaa achi horiin eega. Wanti ijoolleen guyyaa tokko bakka naa ga'aniiti. Kana keessa kan keessa nama dadhee tattaafii qaba. Dullumni kunis dhufteef jedhanii beeksisuu. Ijoollee boodallee siree jiru dibatee dullummaa jira. Waan gaarii. Nanti warna di sini nunggu binari. Dia, hoi. Malitis kalli fadde kunoi jollente abelanna ala dhumteni bakkeen oolee har'a anaa nyaatuuf yommuu isaan qalchiisan nyaachisan jedhuuf. Asitti immoo shiroo hojjechaa jira kunoi. Oh, Jacob, sini bahasan jira. Tikku mashina obsa. Ani sini fabelo. Video tana tuna uji de male bahasa Jacob tikku mashina obsa sare wanko. Ani sini fabelo bucelo tako. Harmee maaliif uffata ciccitaa kana uffattaati? Abbaayeen uffata babbareedaa isaa sii bitee lafa kaa'ate maa ciccitaa uffatta? Mucaa kooluu ciccitaa miti mana keessa hin jira maal rakkoo qaba inni uffadhe sun maal rakkoo hin qabu godhate. Harmee jarri abbushee fa'aa foon nyaatu maayyoo agayoomii kana nyaannaa nuti. Maa inni kun maa hin jiru foon?
Ya Mimi. Mimi. Sarah. Obboleessa keessanillee yaamati kottaa nyaadha qophaa'e kunoo sareewwan kottaa dabaate shoo. Kottaa kunoo sini qopheesseera kaasheerattiidhuma silaa foon jettee mucaa isheen tokko dhufte mandaratti argite fakkaata yaabaqe. Qalbii isaaniitti akka jeete fakkaata isa kootii fideen bitaaf jedhe. Yaafuma hiyyummaa kana keessaa wayiichaa waan jedhu beeku. Dafaa kottaa mee ijoollee dafaa. Nala beeloftani kottaa dafaati. Jirti laati ijoollettiin naftee dhufu deddeemaa baay'atan godha. Konkolaa nalaa fitte. Maal goonare? Tunuura ramnaan jette sareen jedhan shiroo kana kan nafu garuu meeqatu jira yaa waaqayyo galata kee hundaafii. Ijoollee dhuguudha fayyaana taasisanas fayyaanaa keenya kan hojjette ishuma kanaaf fiduuf. Uffata diinalatti ilaaluu qabdee mucayyatti jabaatti obbartee amma uffata diinalatti ilaalti kan keeti cidhaadha naan jette. Saantu waan gaarii nafa uffatan malee nama rakkoo qabu yoo beekansi yoo nama baddeessi. Yoo hundaares uffata malee yoo hin deebiin waanti nama nyaataa waggaa shaafaan akka dhaganayyuu. Gaafa isaan baratanii iddoo naan kan garuu mana darbitti salatanii gaafa isaan galma naa dabarsu jedhama yaada. Nama naa dabarsu. Yaa rabbatti naa guddise ijoollee ko. Isaan irraa isaanitti naa qabeenya isaanitti dhufee dhuma isaanaaf eeggatti. Yaa Mimi! Sarah! Dafaa kottaa! Dafaa meeshaan eegan jira. Meeshaan faabeeloo naalaa beeloftaniirtu. Miskiinota biyyamaa nuyi dhufu. Godhu silaa danda'u dhawatan isaanii wanti godhamaanti. Kalbii gosaanii waan irraatti kennama galgala. Waan godha. Mana isaan ta'uu waldaan ijoollee kumarree waan gosaanii nama buufama giseen gadi ba'ee mandara namaa keessa deemee buddeena tolchisan jiraachisa. Namni meeqa ijaartuudha na laala. Wanti hunduma isaa hin danda'a sababa ijoollee kun guddifachuuf jedhe waan hin dandeenye qaba. Isaanitu donnaan asii jechuu baatanii haala dhiphachuu baatanii baay'ee natti tole. Garuu uffannaa biyyaafee irratti ilaalanii ta'u dhiphatu kunoo daa'imti immoo daafii kun guddinni kunoo isaan haala dhiphachuu qaban. Akka isaan dhiphatan iddoo barbaadin haala dhiphachuu.